akkuma beekamu idduu tana arra poolisii Oromiyaa irraa hin jalqabaa jechuudha. Poolisii Oromiyaa maaltu dhalate? Poolisiin Oromiyaa warri dheengadda shirritii ummataa wajjii uffate qawwee takkitti rasaasni sadi keessa jiruun ummata isaaniitii wajji dhaabbatee rakkoo ummata irraa qolachaa ture maaltu isaan mudatee yeta jettu gabbuunee ilaallaa jechuudha. Arra maalii Sheekh Abee Isaay poolisootaan irra kaayyatee jechuun keessa waan hafu miti. Oduu gartee ajaa'iba nutti ta'e oduu hattoonni gartee Oromiyaa qabatan dalagaa jiran gurra ummataatiin gayuun dirqama waan taateefin dhufee jechuudha. Sheeytichi ozoon gartee qamaatiidhaaf jimaa isaaniitii fi daabulloo isaaniif irra kaanii ta'aniiti gartee girgiriin karaa hattootaa kanaan as kaanaan sheeytichi jimaa facaasaniitu utaalanii as bahanii soo isin maal gootanii beeytanii invite share gootaniiti hattoota hirriba dhoorkuun dirqama keessanii jechuudha. Akkuma beekamu nama sabaaf quuqamu nama sabaaf dhaabbatu nama sabaaf gartee if qabe bara rakkoo keessa bara cinqii keessa nama hannatti gartee wanni isaa rarraane nama kireedinni isaa ummata bira qulqulluu dhaabichi gartee amma Oromiyaan bulchaju kun firraa dhiibuun isaa gartee miseensota paarlamaa kabajamoo Dr. Angaasaa hundaan mirkanaawee warra gartee practically ozoon akka keenyatti alarraa laaluun ta'in keessa gabbu'ee waliin hojjetee hojjechiisee sigale waan kana diiplii keessa gabbeekuun mirkanaa'uun isaa ni yaadatamaa jechuudha. Akkuma beekamu poolisoota Oromiyaa keessa arra nama gartee guyyaa Oromoon sagaleen qabne Oromoof sagalee ta'e gaafa Geetaachoo Asaffaa faan Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuudhaaf Amboo keessatti Hacaaluun afaan isaatiin nama Hacaaluun ragaa baheef sanaan gorra ari'an jechuudha. Eenyu jechuun keessa waan hafu miti. Dachaasaa Bittimsa nama jaamu. Nama Hacaaluu Hundeessaa ragaa baheef bara dukkanaa san keessa qabadhu. Bara Geetaachoo Asaffaa Oromoo gartee cidhaan qabee gartee Oromiyaa tanaa fi Itoophiyaa tanaa Afrikaa keessaa guuruu ture san nama Oromoof dhaabbachuu ture nama Oromoof quuqamuu ture nama gartee osoon ana qofan ta'in osoon anan ta'in gartee gootonni dhuman hayyoonni dhuman kaarrallee addunyaarra hin jirre namni akka Hacaaluu Hundeessaa qaaliin ilmi Oromoo hundi ragaa baheef abadan dhuftanii Amboo keessatti Hacaaluu to'annarran oolchitan jee nama gartee Tikiree dura dhaabbachuu ture arra aangorraa kaasanii jechuudha. Araarsaa Mardaasaa ka Geetaachoo Asaffaa bineensa Geetaachoo Asaffaa guddise ka dhiigabbaa gadaa dhuge ka jila karrayyuu hunda xulu godhe jila abbaa gadaatii wajji jiru aangorra jira ka Oromoo quuqamu hay Oromoof quuqamuun Oromoof hadooduun Oromoof dhaabbachuun Oromoof dubbachuun sadarkaa yakka taate keessa jirraa jechuudha. Mee arra kumaandar Dachaasaa Bittimsaa aangorraa kaasuu jechuun maal jechuudha? Nuti ka abbaa gadaa ajjeese hattoota wiskii hattoota abbaa gadaa nyaate warra gartee dhiigabbaa gadaa dhuge sana heera dhiyeessaa aangorraa kaasaa wanni barattuun dalaydu waan faallaa bar mee aangorraa na kaasa jeerree araarsan wajji hanne wajji dhooyne wajji wiskiis wajji garagalfanne mee na kaasa jeerree gadiin isin diddigaa miskiinticha kaan ka ummata isaatii dhaabbatu ka abbaan gadaa du'uun qabuju ka poolisiin Oromiyaa poolisii heeree eeysisu malee poolisii mootummaatii miti. Paartii fedheefuu poolisii walqixa jee ka mormu aangorraa geggeessanii jechuudha. Yaa Oromoo gurraan dhage yaa Oromoo gurra si calawu
Kumaandar dachaasaa bittimsaa jechuun nama gartee an joolleen akka kiyyaa hurragaa baatuu fi nama hayyoonni beekamaan hundi. Nama wayyaanee dura dhaabbatee qoma dhaawatee abadan Oromoon xiqqeessitan beekaa Oromoon ajjeeftan Hacaaluu Hundeessaa hunda nyaattan jee si galee Hacaaluu Hundeessaa hin nyaattan jee nama gartee dura dhaabbachuu ture kana arra kunoo aangorraa kaasanii jechuudha. Bar faallaa hojiin hattootaa faallaadhaa bar. Abbaa gadaa jeesuun aangoo sii kenniti. Abbaa gadaa maa ajjeeftaa aangorraa si ariiti. Ayni abbaa gadaa haa ba'u. Kireedinni poolisa keenyaa badee gartee poolisa keenya kana kireedita isaa tolchuu qabnaa yoo jette akka dachaasaa bittimsaa kanatti aangorraa ari'amtaa jechuudha. Garuu badhaadhinni xurii tana ni xaragata. Ni dhiqata. Badhaadhinni nufa. Warra haqa ummataatiif dhaabbatu, warra ummataaf dhaabbatu, warra ummataaf je'ee gartee ozoon gaardii hin qabne ozoon gartee waa takka hin qabne ummata kiyyaaf yoon du'e, ummata kiyyaaf yoon biyyee ta'e, ummata kiyyaaf yoon dhabame si galee. Rakkoon takkana keessa hin jirtu ju'u kanaa jechuun badhaadhinni nuyi malee hattuun akka tasaa aangoon harkarra buute. Mee kumaandar dachaasaa bittimsaa maal ta'e aangorraa ka'a? Mee baduma isaa takka fidaame? Osoon namichi abbaa gadaa nyaate jiru, osoon guddifachaan Geetaachoo Asaffaachi jiru, osoon kan midhaan ummataa gubsiisu jiruchi jiru si galee. Osoon ka gartee shanee gube jee midhaan ummataa gubsiisu jiru. Shaneetu ajjeese jee ummata ajjeesu jiru. Shaneetu abbaa gadaa ajjeese jee abbaa gadaa ajjeesu jiru. Abbaa gadaa yakka waraanaatiin mataa isaanii duubaan adda facaasu jiru. Aangootti oli daatanii fi aangorra dhiisanii si galee. Kumaandar Araarsaa dachaasaa bittimsaa nama gartee guyyaa rakkoosan, nama guyyaa cinqiisan, nama guyyaa gartee Oromoo ta'uunuu yakka ture san. No, hayyoota Oromoo abadan hin ajjeeftan. Hayyoota Oromoo keessaa abadan Oromoo keessaa artiis haa ta'u, beekaas haa ta'u hin ajjeeftan je'ee nama dura dhaabbachuu ture san. Hay. Aangorraa kaasuun keessan maal jechuudha? Si galee? Aangorraa dhaabuun keessan maal jechuudha? Mee naa himaame? Aangorraa dhaabuun keessan maal jechuudha? Akkana waliin deemuun ni danda'ama. Akkana waliin hojjechuun ni danda'ama. Nama saba isaatii quuqamu, nama saba isaatii dhaabbatu, nama saba isaatii dhimmamu, nama sabni kiyya kun maaliif ari'ama? Sabni kiyya maa mataan gaccaba? Sabni kiyya maaliif gartee arra jijjiiramni naa dhufe jaa? Dhaaba gartee itti harka maratee guyyaa rakkoo wajji dhaabbatee ceesifatee asiin gaate kana arra boqonnaa haareen na ceesisa. Boqonnaa nageen na ceesisa. Si galee? Boqonnaa gartee boqonnaan irra fudhadha je'ee deemu. Si galee? Bineensa gartee Geetaachoo Asaffaa guddise. Bineensa dhiiga abbaa gadaa dhugu. Bineensa gartee dhiiga Oromoo dhugu jiru. Si galee? Shanee wajji walii galee waraana leenjisee shanee ergu jiru. Kana aangorra dhiisaniiti dachaasaa bittimsaa fa'aa aangorraa kaasanii jechuudha. Barfaalla deemti barwanni. Barfaalla deemti. Keessattuu rakkoon arrallee ruma deebina. Rakkoon godina arrallee hin jirtu, aan arrallee hin jirtu. Rakkoon laal jaruma gartee jaamu kana gartee mi? Waajjira pirezidaantii, waajjira paartii. Walaa Addisu jettamoo, walaa Shimallis jettamoo, walaa narraa himigaa namicha keenya san. Fiqaaduu jettamoo, walaa itti aana jettamoo, hullum wal jaaramni amaarri. Hundisii waliin gartee warra dhiiga laaqqatee taa'u jiru jechuudha. Hungaa isaanii wajji dhiiga laaqqatee
hungaa isaanii wajji ummata bira tortoree ummata biratti ajaa'ee waan jiruuf kana fi qabanii jechuudha. Sigale hay mee ankaniin siinjuu mee kaniinis mee namni bar kumaandar Dachaasaa Bittimsaa jechuun bar daayimandii bar nama Oromoo tana Oromoo anaaf jecha dhaaphaa yoo jeen ichumatti Oromoon dhaabbattuu Oromoo anaaf jecha dhiisaarra kutaa jee Oromoon dhiigasillee dhiifteerra kuttuu nama sadarkaa sanitti Oromoo bira jaalatamu aangorraa kaasanii bineensa dhiiga Oromoo dhugu bineensa dhiiga Abbaa Gadaa dhugu bineensa gartee dhiiga ummataa shawaa keessa shawaa kaabatti dhiiga ummataa dhugu jiru shane jee shaneen hin jirtu durriyyeen qibaatii firrannaytee Wallagga keessa yaatu Wallagga keessaa ol yaa'uun hogguma gartee diyaaspooraa irraa maallaqa hiikkachuu barbaadde qibaatii isii firrannaytee hurruma keessa dhaytee footoo haateetu mawwaboo jettee as ergiti malee durriyyeen ni hin jirtu bineensa Geetaachoo Asaffaa jala ture kana ka gartee bineensa Geetaachoo Asaffaa jala ture Araarsaa Mardaasaa kan jaan kana ka namni Abbaa Gadaa ajjeese akkamitti aangoo akkamitti ilmaan Abbaa Gadaa bulchuu danda'a gaafii tana as deebise. Kumaandarticha Abbaa Gadaa haaduu jee ajaja kenne Araarsaa dhugatti Abbaa Gadaa ajjeefna dhugatti Abbaa Gadaatti ajjeefna harkin hunda'u ijoollee jette san hunda har'a hidhaan guuru jiran. Poolisoota keessa abadan harkin hunda'u Abbaa Gadaa harki keenya Abbaa Gadaan dha'u warra jee hunda'u kunoo hidhaan guuru jiranii jechuudha. So har'a san guuruun itti xiqqaatte maal godhan kumaandar Dachaasaa Bittimsaa kabajamaa fi jaalatama kanaan gurraa kaasanii jechuudha. Yaa Oromoo dubbiin faalla kumaandartichi ka'uun anna gammachiisee maaliif si gammachiisee yaa hattu wajji harkisaa qulqulluun sun akkan gartee hattu wajji kan xaragamne namni qulqulluun Rabbiin gartee maal jaa warri keenya duratti Rabbiin nama ifii jaalatu zamaanun aakhir dura fudhata jedhanii Rabbiin nama ifii jaalatu fitinaa masujjad daalsaniin hin eeguu jaa warri keenya. Sigale Rabbiin nama ifii jaalatu fitinaa masujjad daalsaniin hin eeguu waan hattoota dhufu taa'u kana gartee warra harka qulqulluu Rabbiin hin eeguun waan hattootatti as bahuu taa'u kana akkatti haftiif hin seen yeroo gabaabaa keessa qabadhu naa taa'in. Sigale akkana qabadhu naa taa'in yeroo gabaabaa keessatti yoo harki isaanii hudduu duubatti hidhaadhidhamee isaan seeratti hin dhiyaatin sheekkaa butanaan jee dhagaye qabadhu tanumaan an siin juutan. Sigale soosaniifu kumaandarticha keenya qulqullu poolisii Oromiyaa dheengadda xiyyitii firii sadiitiin akka gartee isiin abdiillee dura dhaabbattu namni godhe nama kanaa akka isiin dhaabbattu ka godhe nama kanaa nama kana irraa aangorraa kaasanii jechuudha. Maaliif nageenyan barbaadarre nageenya naannoo Somaalee kabajame amma mee Oromiyaa keessa moo Amaara ifiifuu lolarra jiru naannoo Amaaraa taa lolarra jirtu mee tanaaturra nagee qaba mee wal madaalchisa. Somaaliyaa jechuun nagaya adiisinurra sigale Somaaliyaa jechuun nagaya bikka nagayaati biyya nagayaati biyya silaa namni itti baqachuu qabu. Mee naannoon Oromiyaa maaliif nagaya ta'uu baatte maaliif bineeyyotii tana aangorra jirare akkamiin naannoon Oromiyaa nagaya taatire sigale akkamitti naannoon Oromiyaa nagaya taatire osoon bineeyyiin tun aangorra jirtu osoo warri dhiiga namaa dhugee aangorra jiru osoo warri haadha miskiinaa boochise aangorra jiru Oromiyaan eeysaan nagaya taatire yoo nageenyi bu'ee isaa heera dhiyaata gandaalizimii gad diriirfate bara narraa har'a isiniin himne
namni federaalizimii lolaan jiru gandaalizimiif lolaa jira isiniin hin jenne itti dhuftammoo itti hin dhufne ganda fi amantii fi aangorra guurataniiti na eegaa yaa ganda kiyya na eegaa yoo nanaan gorraa ka'ee qabeenyi isin hannaanan isin horachiise hundinuu na wajji dhabama kun hudduu hidhateeti qabeenya isaa kanaaf takka maallaqa kanaa wayii gurraan dhaga'uu malee TV fa irratti arkuu malee wayii arkee beeka sigale TV fa irratti arkuu malee maallaqa kanaa wayii arkee beeka so kanaa jecha hidhatee jala dhaabbataa jechuudha zoon qabsoo Oromootiin ta'an so kanneen Oromoo cirachuu jiru kana aangorra dhiisaniiti barfaalla deemti dubbiin hattuutu maafaallaa deemti maafaallaa deemti hay nageenya Soomaaliyaan dhabde Oromiyaan Soomaaliyaan harkatte Oromiyaan akkamitti dhabdi akkuma riphee lolaa Oromoon qabdutti huunis qabu ugaadiin jaame ifiifuu kashanee caalaa loluu danda'u khawayyaane dura dhaabbatee xiyyitii dhukaasuu ture riphee lolaan amma naannoo Soomalee gale kun khawayyaane dura dhaabbatee xiyyitii dhukaasuu ture beekatu durriyeemma wallagga keessaa qibaatii irra naqanii woo bojanii oofanta yoo miikaan bishaanii kun akka wal dhaye uriisaa isa hin oriitu sigale tanammaa wabaadha maleetu waboo miti sigale so tana qulqulleessuu dhiisi warra gartee tana keessaan Oromoo buqqisu jiru Oromoo boochisu jiru sigale Oromoo hiraarsu jiru abbaa gadaa irraa ajjeesu jiru sigale caasaa Oromoo caasaa mootummaa keessaa nama sabaaf quuqama jaan kaabinee sabaaf quuqamti jaan shanee ajjeesiyanii fi ajjeesan dhaqanii sigale nama xiqquma quuqama sabaa qaba namichi kun dhuga dubbata hannarraa qulqulluudha ummataaf dhaabbata ummataa wajji dhaabbata ummataa isa dhageeffata namni kun nama nagayaati nama jaan shanee ajjeesiyaniituma ifuma ajjeesan sigale shanee ajjeese kana namicha poolisa kanarra gorsu araarsaa mardaasaa bineensa gartee Geetaachoo Asaffaa lammaffaa kana aangorra dhiisaniiti nama dhugaa Komaander Dachaasaa bittimsaa fa'aa aangorraa kaasanii ajaa'iba sittiin ta'u Komaander Dachaasaa bittimsaa dafaa bakka isa deebisa dafaa bakka isa deebisa akkana deebiftalla teessaniifoo aangoon teessanuu dhumatte isinuu guyyaa lakkaawwachuu jirtanii sigale akkatti isinii hafan seen akkanatti isinii hafan seen guyyaa lakkaawwachuu jirtan aangoon teessan bacirraash taateeti guyyaa lakkaawwachuu jirtanii jechuudha soosaniifu laal yaa hattoota keenya dafaati aangorra deebisa maal isin godhe miskinni hinatinaa abbaa gadaan ajjeesinaa Oromoo irratti gartee beekaa shaneetu nama fixe shaneen mana gube shaneen nama gudeede shanee karaa cufe jettanii Oromoon gidirsinaa hanganuma qofa jeemi hangana jechuun nama yakkisiifti nama badhaasa namaa kennisiifti moo akka isa badhaasan isin gooti moo akka isin isa yakkitanii aangoo isarraa kaaftan isin gooti namicha abbaa gadaa ajjeese khashane jee Oromoo fixe khagartee Oromoo kutaa fi gandaan adda qoodee gartee poolisa walirra jaaree walirra poolisni Oromiyaa oggii makiinaa horee durriyyee qibaatii firra nayitee deemtu tana barbaanna jee oggii poolisni Oromiyaa deeme warra informeeshina kennee poolisa Oromiyaa ficcisiisu kana aangoo dabaltaniifi aangoo liisitaniifi aangootti guddiftanii meeqan aboon tahuu Oromiyaan nagaa harkachuu qabdi Oromiyaan maaliin naannoo birootiin addaa Oromiyaan gartee nagaa qabaachuu qabdi yoo jaan aangorraa kaateeti soosaniifu kumaandarticha kana aangorra deebisa isiniifuu dawa hattuu malee namumaa uxaraydaniif keeysaa fittanii bar memma guddicharraa qabii itti aanaasaati kapaartiiti
maarreeti hunda siimee seenaa sii lakkaa'ee deemi. Hunda sii seenaa lakkaa'ee cufti sii ta dhiiga namaa dhuydeechi tetteessu jechuudha. So saniifuu kumaandarticha deebisa. Kumaandarticha aangoo isarratti deebisa. Aangoo maal qabdanii miisin ammarraa yaa'u teessani. Ummanni kan gaafachaa jiru warra ummata harka qulqulluu aangoo irraa kaasuu miti. Nama abbaa gadaa ajjeese heera nuu dhiyeessaa. Warra shanee wajji hidhata qabu aangoo irraa nurraa yaasaa. Yaa caffee Oromiyaa aangoo tana guuddoo silalaal miciyyoon sun dhiibballee godhuu dadhabdu caffee Oromiyaati ta'a. Gartee Oromoo tanatti gaafatamtu. Sigale yoo pirezidaantii namichii fi injuu kan ummatan dhageenye taate tayaamtee qorachuu dandeessu ta sadarkaa aangorraa isa ugguruu dandeessurra jirtu caffee Oromiyaati jechuudha. Abbaa gadaa du'e caffeen Oromiyaa ibsalleen baaf. Faamilii Alamaayyoo Atoomsaa du'e ibsalleen baaf. Oromootu gartee Shawaa Kaabaa keessatti aanaa meeqarraa buqqa'ee gudeedamee qabeenyi isaanii gubatee ilmaan jalaa guuramanii ummanni gidiraa arku jira ibsa tokkoon baaf. Shaneeshi mallisimoo caffeeshi mallisimoo sigale caffee Oromiyaatii gaafii. Caffummaan tunuu caffeeshi mallisimoo caffee garee hattootaa tanamoo caffuma Oromiyaatii jechuun gaafiidha jechuudha. So tanaafu wannin isiniin jiru wannin isinit dhaamu sirroo itansa yaa dhagaa jetti yaa soogidda mi'ooytu mi'aawii takkaa dhaga jeetiin si darbaa siin furgu godhaa matarraan si naanneeffadheetiin si furu isin already dhagaadha. Namni matarraan isin naanneeffate isin darbe. Cirraash ganaan jiru laphee Oromiyaa keessaa dhiisi laphee ganda keessanii keessaahuu akka dhabdaniiti. Ganda itti dhalatanii itti guddatan keessatti dorgommii filannoo dadhabdanii shaneen ganda isin itti dhalatanii guddatan bulchuu jirti. Kana caalaa salphinaa jira. Kana caalaa xiqqeenyaa jira. Sigale. So saniifuu rakkinni Oromoo guddaan rakkinni naannoon Oromiyaatti tasgabbii dhabde yoo tasgabbii kan harkattu taate wanni hattoonni kun aangorra akka nasiibatti dhaqanii aangoo qabatan ni qulqullaawanii hin shakkin tan hin shakkin numa hin shakkin trust me na amani ni qulqullaa'uuf yeroo gabaabduu keessatti argita. Gandaa miti waan fedhanaa jaaran gandi isaanii aangorran keenya warri amantii isaanii qabu aangorran keenya paartiidha ka aangorra ka paartiin badhaadhinaa garuu paartiin badhaadhinaa xurii isa xuytu tana miicachaa hattuu isa keessa jirtu tana qulqulleessaa sigale fuuldura deema malee duubatti hin deebi'u jechuudha. Sigale so paartiin keenya waan kana warrummaan paartii keessa jirtan liqoombarirraa eegali hanga muummichatti hattoota gartee maqaa paartiitiin daldalu kan warra paartii badhaadhinaa uummata biratti ajeeyisaa jiru. Warra paartii badhaadhinaa gartee ta miskiinaaf toltu ta tujjaaraa fi miskiinallee qixuma takkaan laaltu tana gartee ajeeyisaa jiru kana ijaan millachuun keessan dirqama ta'ee jira jechuudha. Warri paartii hogganoonni paartii abbichuun faan abbaa duulaa gammadaa faan ummanni gurguddaan gartee muuxannoo paartii tanaa qabu ummanni gurguddaan gartee quuqama ummata kanaaf qabu gartee ijoolleen takkaa maallaqa harkitee hin beekne ummanni miikaa weelkaam juu kayyaloo kana miikaa akkanaa kana waan akkanaa fakkaata miikaan isaan adaamaan dhufan dura arra abbaa miliyeenara xayyaara malee gadi hin baan xayyaara malee ol hin deebi'an xayyaarri fidee ularra buusa sigale namni waan hin beekne miski lal dubbii ani isin himeetiin jira yaqiban qibaruu yamootiin qibaruu jedhamaarri du'aa kee awwaalladhu hiyyeessa quufe sodaadhu sigale
hiyyeessi quufe hin danda'amu. Namni duraan gartee maallaqan beeyne yoo fiddee gurraacha kana kan garsiiftu taate albaatiif qabuu hin danda'u. Kanaas fidi kanaas wayyaan hin garre baay'ata ummataa nyaatti ummata saamti waan biyya alaati ummanni gartee sadaqa jee faranjiin tun gakkennitu saamti khotorbaandi saamti jimaa harargee kana kwartar irra kaanii saaman ngarre miskiinummaa bar miskiina aangoo dhufe warra aangoo beeyne aangoo dhufe bineensuma amma ka oromiyaa qabate kunis aafaata bineensa warra weelkaamii kana rarraafatee walga'ii dhufa sii gale kanaatu har'a abbaa shaantaa abbaa xayyaaraa abbaa V8 sii dhalaa dur gartee amaarota bebbereedaa kana kan amaarri kan wayyaaneen biraa deemte kana shukkummaa bira dhaqee indazzaanu izaa taqammiixaalle aaw jaalala akka isiin gad deemtuun akkatti si gale kana baree kunee isaa yaan gorraa kaa rabbi sodaadhu waan hin beeyne bee sayyidaan jannanni jiises baayibila irra dubbatu kana jeetuma way edaan jannannummaan baananuu kana jeequ waan hin beeyne beeganaa eeysaa ka gurbaa adeera kiyyaa fida gurbaa adaadaa tiyyaa fida maarree fida maarri yoo mitirkishoo if jala guura gana akka namni tokko isatti na ilif si fakkaate gandaalizimiin sidhiisii warra sirra gandaalizimii jaaruu beekuttu hin fayyadne jechuudha ni qaaneessite boodarra arra daawwit ibsaa gubbarraa hanga daawwit ibsarraa eegalee hanga koree maallaqa qabduu daka tanatti horroo guduruu qofa walitti diriirfateeti arra manatti cufaniiti michiyyoo takka qofa dhiyeessaniifi inni